Kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota keenyaa gaan amma kan daawwachaa jirtanii tajaajiltoota waldaa Maranaataa Jiisas Tokkummaa Amantoota Humna Wangeelaa Onlaayinii Cherchii keessa jechuudha. Gara magaalaa Amboo keessatti amma kan argamnu gaan waldaa Maranaataa Jiisas bakka bu'uudhaan namoota gaddan jajjabeessaadha. Sagaleen Waaqayyoos yeroo gaddaattis yeroo gammachuuttis wal bira dhaabbachuun barbaachisaadha. Kanaaf egaanii akkuma daawwachaa jirtan Raajii Abdii hojjetaa Wangeelaa Eebbaa Barraa obboleetti keenya Tigisti Lataa anis immoo ayyaana galataa waliin taanee deemaa jirra. Turtii bareedaa qabaanna jedhee tanan amanaa karaarra jirra. Guyyaan irraa boree wabii fakkaatu kakuun turee dhufu qabeenya irraa caalaa muddamuu kee garatee gonfolfunaa jira jireenya kaasaa. Egaan akkuma sila waadaa isiniif galle deemsatti fufnee jirra. Mana obboloota gaddii argamee geenye irra jechuudha. Namni garaa yoo irra jiraate kun immoo kiristaanummaa addumatti wal barbaaduu walii yaafachuu gahee dirqama isaaniiti. Saniif jennee dirqamni gara keessa dhufuu kan nu barbaachiseef jechuu barbaada. Kanaaf jajjabaadha uumaa miti seetti nagaamiin carraa keenya eegganna malee biyya lafaa gubbaarra deemuun keenya hin oolu. Guyyaa keenyatti nama sokkina waamicha Waaqayyoo immoo gaafatee jedhu daangessuu hin dandeenyu waamicha Waaqayyoodha kana. Kanaaf namatti dhaga'ama garuu sana hundumaa keessaa baanee jireenya haaraa isheen iddoo dhugaa deemtetti waan ta'eef sana gammaduuf nurra jiraata. Nuuf warra biyya lafaa keessa jiru wayyoo jenna malee isheen iddoo dhugaa deemtetti nutu rakkinatti jira. Kanaatiif jajjabaannee mogolee hin bu'eessa laafi sana jabeessinee gara fuulduraatti rakkaafachuu danda'u nurra jiraata. Kanaaf jabaadha jechuuf jennee bakka buunee dhufnee jirra nuti illee bolummaadhaanii isiniin jenna. Jabaadha dhaadanii jechuu barbaada. Baay'ee natti tola. Hiriyoonni siinaa akkatti walanis anis itti tolle nan beeka. Haala waldaa kana akkasiin gaggeessaa turte baay'een beeka. Biyyoota alaarraas immoo hiriyoota akka qabdu yeroo baay'ee wajjininis deemeera. Natti sininti obbolaa baay'ee qabna ture. Ishii jechuun nama baay'ee cimtuudha. Abbaa kootii fi sadaffaa irratti dhalatte. Anaaf ishii gidduu obboleettii tokkotu jiru. Hangafoonni ishii jiru. Barsiisaadha, doktorii dhalachuu jiru. Garuu amma ishii yaaduu hin danda'an. Asteer jechuun siftuu jechuun nama sammuudhaan baay'ee fagoodha. Nama maatii haadha keenyaa fi abbaa keenya baattee yoonaan geesse. Nuti naannaa nama 11. Ijoollonni maatiin kun nama 11. Nama 11 kana keessaa hundi keenya ishiidhaan madaaluu hin dandeenyu sammuu ishee. Yeroo biyya bakkee jirtus baay'ee deeggarsaa gochaa maatii keenya haati keenya hin dhukkubsatu. Waaqa wajjin kan yoonaan ga'e ishii natti fakkaata. Achirra teessis deeggaraa turte. Ammoo nani gaafa galtee immoo nan boqotattu gaa'ela gaggeeffate gaa'ela seenumaa gaggeeffatte
waldaa kiristaanaatti ta'ee hundumaa gaggeeffattee jettee gaafata immoo fedha waaqayyoo malee immoo wanti ta'u hin jiru. Abbaan manaa ishii otoo waggaan fixee irraa baddaa'an. Mucaa kana godhatanii mucaan kun waggaa ji'a 5tti irraa baddaa'anii kanaaf dhiibdee yoonaan geesse. Mana kanallee akka ijaarametti otoo hin xumuriin itti galallachuun isaanii. Seenaa baay'ee qabdi isheen. Seenaa amma jedhamee qabdi. Otoo ofii isheetii siigdu namaaf immoo deeggarti. Namaaf boolla fuutee yaada baay'ee baqaasii cimsuu barbaadde. Akka ittiin amantiitti ariyyatamaa turte. Waa'ee amantiitiif ariyyatamaa turte. Maatiidhaanis ta'ee karaa biraas ta'ee ariyyatamaa turte. Garuu dhiibdeetuma yoo nageesse nuti sigaa amma kan xiqqoo ishii nu jajjabeessu fedha waaqayyooti ilaala. Kan kana muluu ishii godhe jennee fudhanna. Baay'ee sin galateeffannaanis baay'ee sin galateeffadha. Warra hiriyoota ishiitiinis yeroo baay'ee na jajjabeessu dawwalanii isaanis baay'een galateeffadha. Hunduma keessaniyyuu nan galateeffadha. Baay'ee natti tola. Hiriyoonni ishii dhufanii akka asitti argamu baay'ee natti tola. Nan gammada. Nan jabaadhanis. Nutis hin jabaanna. Maatiinis immoo kana dhagaanii dhufu hiriyoonni ishee akkasii jedhee dawwaleettineera. Baay'ee soo ammaallee faazariin koo dawwalanii na gaafatu. Maaliif baay'ee namatti tola wanti kun baay'ee sin galateeffanna jechuudha. Waaqayyoon kan galateeffannu gaafa gammannu gaafa nuufatu yeroo gaddi nu mudatus wanti nu yaadne akka yaadne ta'uu yeroo dhufus ati waaqayyoo qajeelaa gochi keessa fayyidaa jennee waaqayyoon galateeffachuun nurraa eegama. Egaa akkuma edda mana kana seennee gochaa turre akkaataan dhufaatii keenyaa gara gooftaa ishee gara fayyisaa ishee deemsisaniin karaa nuyi ittiin walitti dhufnu gama tajaajila sarara qilleensaa yookiis onlaayiniitiin waaqayyoon walii wajjin waaqessuudha. Keessumaa bu'uura isheen kanaan dura hiriyoota ishee wajjiniin keessatti har'a walii wajjiniin hojii waaqayyoo hojjechaa waan jiruuf eddaa isheen gara biyyaa dhuftees achi ta'anii ijoolleen biyya alaa jiranii ishee wajjiniin wal quunnamuu warri biyya keessa jiranis kanaaf har'a yeroo wanti kun ta'u obboloota baay'eedhaaf naasuu guddaa imimmaan guddaa utuu keessa jiraattanii argitanii baay'ee isin ajaa'iba. Namoonni hedduun imimmaan isaanii dhangalaasanii gadda isaanii ibsachaa turanii har'a immoo gaggeessitoonni tajaajila tokkummaa onlaayinii kanarra jiran waldaa Maraanaataa Yesuus jedhamu keessa jiranii dhaqaatii nu bakka bu'aatii maatii sana nu jajjabeessaa jedhanii bifa addaatiin akka ergaatti kan isaan argatan. Kanaanis nu gidduu jira. Ofii keenya duwwaan jechuudha. Ofii keenyaas akka nama waliin hojjetuutti dhufuun itti tola. Har'a immoo guutummaadhuma sabaa achi jiru bakka buune immoo gabaadhaa jechuudha. Egaa wanti Waaqayyo godhe hundumtuu qajeelaadha. Wanti Waaqayyo gaarii godhee jiraachise caalaatti nutti tola. Inni Waaqayyo jaallate kana taanaan immoo yaada Waaqayyo irratti hojjetu. Keessumaa immoo akka warra amantaa warra wangeelaatti namni tokko gooftaa Yesuus Kiristoositti amanee yoo boqote hin du'e hin jedhamu. Hin rafe hin boqote yeroodhaaf haara galfate jedhama malee gara jireenya isa caalutti darba waan ta'eef akka nama badee barbadaa'ee abdii kutannaa cimaa keessa hin gallu jechuudha. Kanaaf haala kanaan isin gidduu jirra. Isaaniillee gadda keessa waan jiranii fi sagalee jajjabinaa Waaqayyoo akka isaaniin jabeessuu fi tajaajilaa ture jechuudha. Har'a sanbataa irraa jechuudha.
sagalee waaqayyoo ani dubbisu macaafaa Isaayaas raajichaa boqonnaa 57:2 akkas jedha. Namni qajeelaan hin du'a, namni waaqayyoof of kennu wanti hamaan akka isa irra hin geenyeef hin fudhatama. Namni kana yaadaan qabu immoo hin jiru. Warri garaa qajeelonni ciisanii hin boqotu, nagaadhaanis hin galu. Ameen. Ameen. Irra deebi'een dubbisaa maal jedhaa? Namni qajeelaan hin du'a, namni waaqayyoof of kennus wanti hamaan akka isa irra hin geenyeef hin fudhatama. Namni kana yaadaan qabu immoo hin jiru. Warri gara qajeelonni ciisanii hin boqotu, nagaadhaanis hin galu. Ameen. Galannoo waaqayyoof haa ta'u. Keessumaa wanti nama dhibuusa kanadha. Nagaadhaan galuudha. Lakkoofsa tokko irratti immoo hin fudhatama jecha jedhutu jira. Hin du'aa hin badatu hin taane hin fudhatama jedha. Lakkoofsa lama irratti immoo maal jedhaa? Nagaadhaan galuudha. Eessatti galu? Namni hin du'e biyyoo keessa dhannee keenyuudha. Isa garaa lafaa keessa namni ciisuudha hin gale kan jedhamu akkas miti. Inni isa biyyoo irraa uumame qaama namaatu achitti deebi'e malee kan galu namni waaqayyo wajjin adeemsa isaa godhatee waaqayyo wajjin wal beeku gara abbaa isaatiitti gara waaqa isaatiitti gala. Gara waaqa isaatiitti gara isa waaqessu waaqayyotti sassaabama. Kanaaf du'aani gooftaan Yesuus yeroo maqaa du'aa waamu rafee jira malee du'ee jira illee namaan hin jiru. Gaafa Alaazaar du'ee akkas jedheen bartootaan warra isa duukaa jiranii Alaazaar firri keenya rafee jira kottaa dhannee dammaqsinaa galuu fidide warra duukaa jiranii. Isaan hirribuma sana suma sirrii namni rafee of gatee matakkadee dammaqu se'an. Achi keessaatii bartoota keessaanii tokko akkasii maaliin rafee taanaanoo inni yuunkaa maaliif deemu nu barbaachisaa? Lakki Yerusaalemitti ol hin baanu kanaan duras si barbaadu rakkootu nu eeggata achitti hin dhannu yeree mormii kaase. Achi keessaa baasee gooftaan hin rafeen ni jedhu kuni isa isin hin du'e jettaniidhaami. Hin du'ee amma boqotee jira hin deemna jedheetu keessaa baasee. Kanaaf gooftaa biratti waaqa biratti duuti maalidha? Hirribadha. Hirribi immoo maalidha? Yeroo murtaa'eef hin rafuu gaaf tokko keessaa ka'u jechuudha. Am galgala yoo rafani ganama keessaa ka'u. Yoo baay'ee guyyaa illee xiqqoo guyyaafataniitu dammaqu malee rafanii nafan. Akka kanadha jechuudha. Hirriba fi du'a waliin qixxeetti maqaa ishee aangoo ishee gadi buusee beeka gooftaa Yesuus. Yoo mucaa Yesuus hin taatan akka kanaadha siin. Arra qaamni keenya, lubbuu keenya, foonni keenya gargar yoo baatu guyyaa nuyi itti kaanee dhaabannee bara baraan jiraannu hin dhufa. Kanaaf obboleettiin keenyas akkuma kanaa waaqayyootu gara ofii isaatiitti fudhate malee, gara ofii isaatiitti sassaabbate malee, hin galte malee, hin badde miti. Namni yeroo gaddee boo'u gadda isaa karaa adda addaatiin ibsaa, hin dhangalee, hin cabee, abaluu karaadhaa deebi'ee jira. Jecha afaan namaati inni kun. Waaqayyo biratti garuu akkas miti. Adeemsa isaatu dafee galee gara gooftaa isaatiitti. Irumaayyuu maal jedha namni waaqa Phaawulos anaaf jireenyi Kiristoosidha du'uun immoo bu'aa kooti. Ilaala jireenyi ani qabu jireenya mataa kootii hin qabu. Kiristoosidha jireenyi koo. Yoon du'e immoo akka saaraa keessan galeetu hin taane maal hin godhe bu'aan buufadhe bu'aan keessaa argadhe. Namni yeroo addunyaa kana irratti mootii isa biyya geggeessu yoo ta'e nama daandiirra jiraatu yoo ta'e du'an sodaata. Ijoollee xixinnoon illee hin baqatu wanta isaan miidhu waan isaan ajjeesutti dhumnaan hundumtuu du'a duratti hin raafamu. Garuu kiristiyaanonni akkas miti. Du'aan maal jedhu bu'aa kooti. Saaraadha tun taate kan ittiin baranidha. Kanaaf gaarummaa obboleettiin keenya isaan gidduutti qabdu maatiin dubbachaa turanii maatii keessatti nama hubannaa qabdu karaa gooftaa irratti nama akka jajjabeessitu fakkeenyummaa gaarii akka qabdu dhugaa ba'anii warri gama onlaayiniitiin wajjiniin hojjechaa turan akkasuma dhugaa ba'anii oofu. Namni akkasii egaa yeroo inni dafee fudhatamu namni baay'een gaaffiitti ta'a maaliif laata tuu jiraatte tuu ceete garuu gooftaan maal jedha sagalee isaatiin waan hamaa jalaa miliqsuudhaaf fudhatama. Waan hamaa gooftaadha wajjiniin adeemsa akka ittiin deemneef gooftaadha wajjiniin kaashii akka ittiin fudhanneef kan gufuu itti ta'u wayiitu fuuldura jira ta'a sana jalaa miliqsuudhaaf jedhee gooftaan fudhata jechuudha. Kanaaf yaada waaqayyootti walii galuun ogummaadha. Yaada waaqayyootti ameen jechuun hubannaadha. Waaqayyo gooftaan qalbii hunduma keenyaa maatii gadde kanaas qalbii hunduma namoota as jiranis as hin jirres dhugaa kanaan haa tasgabbeessu.
Ameen. Yeroo wajjiniin kadhannaa gara dhumaatti yeroo xiqqoo yeroo dubbannu hin qabaannaa. Inni akkaataa kanaatti nu gargaaree nu wajjin ta'ee itummoo warra biyya lafaa gubbaarratti afaniinis jajjabina isaa nuuf fidee mogulee keenya lafa jabeessu Waaqayyoo ulfina guddaa afratu. Yaa Waaqayyoo ati Waaqayyoodha. Kaleessas kan turte haras kan jirtu. Borus dabartee kan jiraattu. Barri mootummaa kee darbaadhuma kan hin qabne. Waaqa fi lafarratti ulfinni guddaan siif haa ta'u. Ameen. Waa'ee bulettii keenya gara kee dhufteef osoo si galateeffannu nuti immoo warri biyya lafaa gubbaarratti afuran tokko taanee jirru kun obboleeyyaa keessaa ta'u nus namooti iddoo garaagaraa dhufne kun yaa Waaqayyoo jajjabina si biraa ta'ee ulfina si biraa ta'ee eebba si biraa ta'ee fayyaana si biraa ta'ee akka nuuf laattuuf nu si kadhanneerra. Ati samii gubbaarraa si'aati kanaa kaasee kadhannaa keenya dhagahuun fedha kennuuf haa ta'u. Kunoo maatii isheedhaaf akkuma kana mucaa isheedhaaf akkuma kana yaa Waaqayyo nuyi obbulummaadha warra gidduu kana jirruudhaaf ayyaana kee isa daandii keera nu oofu isa mogulee keenya lafa jabeessu biyya lafaa duukaa si wajjin jiraachaa si wajjin buunee ba'aa utuu rakkinniif beelunii fi dhiphinnii fi badhaadhummaan biyya lafaadhaa si bira nu deebisiin hamma dhumaatti si wajjin deemuu akka dandeenyu ati nu gargaari. Ameen ameen ameen. Dhumni keenya galgalti nuti na caqasaadha. Onlaayinii ijoollee saara qilleensa gubbaaraan taa'ee lama bakka buunee dhufnee isin gidduu jirra. Akka obbulummaatti dhufneerra irra caalaa immoo ergama isaanii raawwachuuf jennee fageenya lafatti dhufnee akkaataa kanas isin agarree irratti arguun keenya waan guddaadha. Gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Kanaatiif hundi keessanii wanti isinirraa eegamu yoo jiraate gooftaa duukaa jiraachuudha. Afuricha kee jiraachuudha. Sagalicha kee jiraachuudha. Du'inaafuu guyyaa isaan beennu malee ima duuna. Inni guddaan nu sodaachisu du'a lammaffaa du'uu waaqni nu haa oolchu. Kanaaf maatii keessan hundumaaf obboleeyyaa isaanii hundumaaf akkuma kana daa'ima isaaniif Waaqayyoon bakka jiru hundumaatti hin kadhanna. Isinis gooftaa kadhadhaa jabaadhaa kanaafuu daggadda keessa bahaadhaa. Kaayyoo deemuudhaa qabnutti deemnee deemsa keenya aduu jallaa kana haa xumurannu. Fiigichoo keenya biyya lafaa kana gooftaa duukaa xumurannu. Lubbuun as jirru hundi keenya gooftatti jiraannee dhaaltu mootummaa isaan mataasu Waaqayyo isa duukaa yaa adeemnu wantoota jiru teenyuma dubbannaa. Kanaatiif sagantaa qabnu yeroodhaaf haalota yeroo keenya irratti hundeessinee gaafsinee xumurree jirra. Yaaduu seerraa fudhannee akkaataa itti daa'imni kun illee fudhachuu danda'u illee seerraa odeeffannee bifa qulqullaa'aa ta'e nutti himtu gooftaa sana eebbisu teenyuma isin gaafanne jechuudha eebbifamaa. Gara dhaamsa obboloonni keenya wajjiniin hojjennu erganiitti tun darbine mucaan gara fuulduraatti isinuma wajjin jiraata yaadanii jirtu. Gaarii mucaanii xiqqoo ishii haadha gadi jennee siisteerii bira ture. Amma kana isinimti dhuftannaan marfate kaleessa. Mucaan asuma deebi'a. Asumatti mana barumsaa gashinee keebii sitti waan ta'eef asumatti gashinee asumatti akka Addana eenyu wajjin jiraatu? Ammaaf anumatu manuma kana keessa jiraatan mara kennan maatiin ta'anii akka bakka bu'umsaatti immoo kan nuti kaa'aa jirru egaa akka seeraatti akka biyya lafaatti yeroo hordofamu abbaa keenyatu bakka bu'umsa fudhachaa jira. Giin abbaan keenya immoo fageenya baadiyyaarra waan jiraniif isaan bakka bu'umsa fudhatan malee ammaaf mana kana keessatti qabnee walumaan kophaa otoo hin taane maatii faana yaadnee akka barumsa galuu fi asumatti barumsaa jalqabuudhaan Tarii mucaa namoonni ijoollonni hiriyoota ishee mucaa dubbisuu barbaadanii gara fuulduraatti hordofuuf illee akkamittiin arganna akkamitti deemna eessatti argannaa seedu dhaloota beekuu barbaadanitti himuudhumaaf si gaafatu nagaan biraatti. Sirni asuma irratti argachuu hin danda'amu. Asuma mana mashii kana keessatti argama. Xiqqoo haadhuma daggatuu fi wanti goone malee keejii galaadhama. Yaadni obboloonni keenyas ta'anii mari'atanii galanii akka barumsa galu akkaataatti qabeenyi kun illee isa ga'u yaadaa jirama waan ta'eef mannumti kun illee akkamitti abbummaa fudhatee mucaa kanaan geenye kan jedhu firri irratti taa'ee dubbatee ammaaf achi deemee malee harraanfatuuf asuma deebi'ee amma
birraa barnoota jalqaba maskaramii kaasee jechuudha. Iddoo awwaala ishee waa tokko tottolchuudhaaf wanti si yaaddan siidaa tokko gochuuf maaltu jira? Egaa iddoo sanatti nama maatii maddeeggatti kana dura jecha wantoota jiru. Gaafa sana amma ammatti nu argaa mana yaalattis qarshii waan finneefi silaa waan kana yaadnee ture. Yaada rarra'e kana sashinii rarraastee dhiste kana galmaan geenyenneetu fuulduratti hinuma yaadama hin hojjennaa. Ganaanuma hojjennaadha malee yoo hin danda'ama ta'e maallaqni ishiin deemtuu kun baay'ee hin danda'ama ta'e karaa seeraan xumurame isumaan irratti hojjennaadha malee waan hafuuti waan hojjetamu murtaa'eessa. Saantiibaa qarshii dhabaaf yoo nagaye malee gaaf sana yoo akka seera isaatti yoo nagayuu qabu. Tole, egaa obboloonni keenya walii wajjiniin hojii waaqayyoo hojjechaa turan har'as hojjechaa kan jiran warri biyya keessa jirrus tajaajiltoonni akkasumas gaggeessitoonni biyya alaa hiriyoonni ishees kan jedhanii gara fuulduraatti haala mucaan ittiin guddatu irratti hamma humna keenya yaadannaa ni yaafannaa wajjin jirra jedhanii amma immoo wallaansaafis ta'ee gidduma gaddaa kana keessa waan tokko baasiidhaaf saaxilamuu waan jiruu fi guddaa ta'uu baatus qarshii 10,000 erganii jiru jechuudha. Baay'ee si galateeffadha. Kan keenya tun taane hiriyoota isheeti kan kana godhe ergaa sana galmaan godhaa oolme garuu kun waan gidduu kanaa isin baasiisaan wantani wanta iddoo siidaa ishees waa jalqabdan ta'e waa tokko isin gargaarti jedhanii malee gara fuulduraatti caaluu kaa ilaaluudhaaf yaada gaariitu jira. Waaqayyoon isin kadhannaa fi gabaabaatti kan hojjannaa akkuma dubbii waaqayyootiin isin gorsines immoo yaadni keessan hatas gabbaa'u waa waaqayyo godhe sirriidha jedhaa dhiisaa adeemsa isheen utuu karaa jirtu addaan cite sanas akkuma jettan isinuu qabattan jirtu waan ta'eef galmaan ta'uu dhugaa ishee barbaaduu gaariidha. Egaa kan ishee immoo dhugaan waaqayyo bira malee balaadhaan miti waan ta'eef isa waaqa ofii isaatii kan abbaa manaa isheetii garuu isin akkuma qabattanitti gargaaraa. Nuyi immoo bilbila keessan qabannee haala isin irra geessan haala mucaas isin hordofna. Waaqayyo immoo nu caalaa isin ajajjabeessu dhugaadha. Addanatti kan argamtan firoonni isaaniis ulfaadhaa isin jennaa manuma jennaa tarii oloota hojii dhufne keessaati. Wanti waa jettan yoo jiraattan ani itoo hin xumurini. Yaada bal'inaanii obboleessi keenya hojjetaa beela abbaa kaachi kaasaniiru yaada addaan qabnaa ta'uyyuu malee hojii guddaa hojjette obboleettii keenya iftuu inniiti kan nuti beeknu hojii guddaa hojjetteetti waldaa amma nuti keessatti tajaajilaa jirru obboloota hundeessan keessaa ishee tokkodha. Kanaaf achirratti immoo sagalee wangeelaa walitti lallabuu duwwaa waliif kadhachuu duwwaa osoo hin taane obboloota gaddi isaanirra ga'e kana bira geenye jajjabeessuun mucaa isheen lafa kanarratti dhiiftee sokkite illee wantoota bira dhaabbachuun barbaachisaa ta'e bira dhaabbachuun dirqama waan ta'eef ishee duwwaa osoo hin taane namoota gaddi akkasii isaan mudate gargaaruudhaan waldaan keenya illee hojii kan hojjettudha jechuudha. Kanaaf isa kanaaf jennee nuti kanatti argamne sagalee amma asirratti isaan dubbisan garee waldaa keenyaa keessattis dubbifamee ganama kan dhaggeeffachaa ture. Sababiin isaa akkuma isin gadditan obboloonni waldaa sana keessa jiran obboleettii keenya ibsuudhaaf iddoo guddaa waan qabaniif gadda guddaan isaanitti dhagahame jechuudha. Bilbila keenya keessatti mallattoo isaan erganii gadda isaanii ibsachaa turan nutu beeka jechuudha. Isin qaamaan achi keessa jirtanii waa hin argine. Kanaaf akkuma keessanii namoota achi jiran sanaaf illee sagaleen jajjabina isaan barbaachisa jechuudhaan karaa obboleessa keenya hojjetaa wangeelaa Eebbaa Barraa sagaleen har'allee darbee yeroo darbe bifa walalootiin kallattii garaagaraatiin ijoolleen gadda isaanii ibsachaa turan jechuudha intarneetii irratti. Kanaaf egaan isinis gara fuulduraatti namni kamiyyuu lafa kanarra hamma jiraatutti fooniin wal biran tura. Garuu immoo eenyuuf iyyuu hin oolu waan ta'eef nutis gaaf tokko foonii fi keenya gargar ba'uun isaa hin hafu. Gadda keessa galtanii seenaa isa yeroo darbee yaadatanii dhiphachuun isin barbaachisu gooftaa keessatti jajjabaachuutu isinirraa eegama. Ijoolleen waldaa keenyaas walumaa galatti iddoo isaanii buunee asitti argamne akka nuti isiniin isin jajjabeessu. Hamma tokko hojii isheen hojjette hojii miidhagaa akka turellee akka isin hubattan akka isiniin geenyudha.
bal'inaan obboleessi keenya hojjetaa wangeelaa ibsaniiru. Ani ergaan ani qabu kanadha. Jajjabaadhaa Waaqayyo gooftaan jajjabina isiniif haa kennu isiniin jedha. Obboleessa keenya Ayyaanaa jedhama. Baay'ee kunuunsa guddaadhaan hojii Waaqayyoon wajjin hojjechaa jirudha. Innis garuma biyya ambaa ture yeroo dhiyoo gara biyyaatti deebi'ee amma immoo biyyatti taa'ee sun waliinitu anaa fi raajii abdiidhaa wajjiniin hojii Waaqayyoo hojjechaa jira. Waaqayyo isaa eebbisuun jedha. Isa walii iftuu wajjiniin biyya ormaatti geggeessaa kan turan waldaa iftuun fa'aa gara biyyaa dhufaniis immoo waldaa Maraanaataa Yesuusiin gurgurummaadhaan geggeessaa kan turte obboleettii kun Tigistilaa ta'anii wajjin jirti. Dhiboo waanuma xiqqoo hajjechuu ishee fancarraa. Baay'ee isaa waliin wajjin dubbataniiru. Tajaajiltoonni waldaa Maraanaataa abbaa Haajii yookaan abbaa Barraa akkasuma immoo obboleessa keenya Raajii Abdii akkasuma obboleessa koo Ayyaanaa Galataa jechuudha. Egaa akka karooraa fi baay'oo keenyaatti yookaas akka nama boonitti isee yaadnutti akkaataa kanaatti wal argina jennee otoo hin taane haala gammachuu qabuu fi haala obboleettii keenya ittiin ija keenya jaboon irratti argamtu wal argina jenneetudha kan nuti karoorfachaa turre. Haa ta'u malee immoo fedhaaf jaalala Waaqayyoo ta'ee obboleettiin keenya akka tasaatti nu gidduutti waamicha Waaqayyoo deemtee nutis kana dhageenye garaan keenya gaddeera. Fageenyarraan kan ka'e qonnee reeffa ishee argachuu hin dandeenye. Obboloonni keenya fageenyarra biyya ormaa yookaas biyyoota alaa jiran immoo gadda guddaa argisiisuudhaan kan ka'e isa nuti akka mataa keenyaatti yookaas immoo qoba dhuumna akkuma dhageenyetti jennee yaadne irraa lakkii gaaf tokko wal gahaatii fageenyuma keessanii raayyuu guyyaa dhaabbadhaatii maatii ishee dhaqaa bukkee gaanuuf jajjabeessaa mucaa Waaqayyoo abbaas irraa fudhatee haadhas irraa fudhatee kan immoo bira gahaatii haala inni ittiin guddachuu danda'u adeemsa ittiin bor seenaa haadha isaaf abbaa isaallee qabatee dhaabbachuu danda'u tokko inni adeemu nuuf ibsaa jedhanii obboloonni keenya waldaa Maraanaataa Yesuus keessa jiran gaggeessitootas ta'e akkasuma miseensota waldaa sanaa kaka'umsa godhanii yaada akkasii gaafa isaan nuuf jiran tole jennee tajaajiltoota keenya kanaa wajjin guyyaa dhaabbannee fedha Waaqayyoo ta'e guyyaarraa maatii gaddi mudate maatii obboleettii keenya iftuu jajjabeessuudhaaf asitti arganneerra. Akkuma Waaqayyo nuuf kennetti yooga itti gammannaa Waaqayyoof galannaa ta'u jechaa dhaamsi nuti isiniif qabnu obboleessi keenya isiniin jedhe gadda hin baay'isinaa maatiin kun jechuudha. Wanta Waaqayyo godhe hundumtiyyuu gaariidha. Kanaafiyyuu seenaan obboleettiin keenya hojjette eenyumattiyyuu hin dhaga'ama. Nuti tuttuquun dhiibne beekaa gadoof qabne sababni isaa akkuma macaafni qulqulluu diiramu dubbatee namni qajeelaan hin du'a jedhe waan ta'eef tarii Waaqayyo obboleettii kana biyya lafaa kanarratti dhiphisuu hin barbaanne jaallatee gara isaatti fudhate ta'uu danda'a. Kanaafiyyuu immoo warri as jirru gadda keenya argisiifne lubbuu obboleettii keenyaa cimkuu dhiibne yaa Waaqayyo waan gooteef situ beeka jenneeti nutillee sagalee Waaqayyootti gorree gadda kana irraanfachuutti qabna isiniin jechuu koodha. Kanaaf maatiin kun gara fuulduraatti iyyuu taanaan Waaqayyo waan gooteef situ beeka galata kee jedhaa malee baay'istanii gadditanii Waaqayyo irratti hin ka'ina isiniin jechuun jaalladha. Akkasuma immoo mucaashee Waaqayyo akka fedhaaf jaalala isaatti sadarkaa inni ammarra jiru kanarraa eegalee akka inni guddisuus abdii qabna. Akkasuma dhaloonni ala jiran keessas kan jirru hamma dandeettii keenyaatti haala ittiin nuuf danda'amuun bukkee dhaabbachuudhaaf fedhii keenyarra waan ta'eef isinis hamma dandeessaniif bukkee dhaabbadhaa isiniin jenna. Waaqayyo isin haa eebbisu dhaamsi nuti qabnu kanumadha. Gooftaan isin haa eebbisu. Amma danda'ame gaan baay'ee miti wantuma godhame kanarratti hundaa'uudhaani wanta isinitti dhaga'ame wanta keessan keessa jiru yaada keessan akka isin mijaatan barbaanneeti. Maqaa keetii fi maqaan koo Daani'eel Abarraan jedhama. Baay'ee isin galateeffadha. Gocha kennaa isin nuu kennitan kana deeggarsa obboleettii keenyaaf kennitan kana otoo hin taane isin dhuftanii nu biratti mul'attanii nu jajjabeessuun kennaa kanarra caala. Jajjabinni namni nama jabeessuun kennaarra caala. Baay'ee nuuf itti gammada. Otoon har'aa kaasee akka kootti gaddayyuu dhiisee baay'ee nan gammada. Maaliif seenaa ishiin hojjette warroonni biyya biraarraa dhufanii warroonni fagoorraa dhufanii amma siisteriin kun baay'ee naa dawwalaa turte. Nan dawwalaafanis baay'ee akka waan ishiin waan tokko na jajjabeessituutti dawwalaafii ture. Ammas immoo kanarra irra jabaadha. Otoo ana bichaa miti
abbaan kofaati godha gaanii kanarra waan jajjabina guddaa argatan natti fakkaata. Isaan as jiran kun mul'isu obbolaan keenyadha. Kanuma daadotii kootiiti jecha. Baay'ee nama gammachiisa. Baay'ee gammannas. Baay'ee isin galateeffanna. Galatooma. Nutis immoo seenaa isin nutti laattan kan akka galmaan geenyu Waaqayyoon nuuf kadhadhaa. Mucaas immoo akka nuti guddinnuuf Waaqayyoon nuuf kadhadhaa. Wanti Waaqayyoon caalu hin jiru. Waaqayyoon yaadaan nu bira dhaabadhaa. Yaadamuu wanti namni yaada jiru. Amma nuti kana duraayyuu nu ga'a. Namoonni baay'een yaadaan sinuma keessaa naada dawwalaa turan. Baay'ee isin galateeffadha. Galata koo naa dabarsaa warra biyya alaa jiraniif. Egaa waan baay'ee duraan dubbatee jira. Wanti nu dhufne kun ergama macaafa qulqulluuti. Macaafni qulqulluun lafa cidhaa ooluurra lafa gaddaa ooluu wayya jedha. Warra gaddan jajjabeessaa jedha. Gooftaa Yesuus iddoo akkasii jira. Kanaaf nus kana nuyi har'aa dabarsinee guyyaa guutuu jechuu danda'a. Ganamaa kaafnee sochii kanarra oollee maatii gaddi mudate kanaaf saayiba yookiin hiriyaa walii wajjin hojii hojjennu gara gooftaa deemte saabeeffachuudhaan biratti argamne. Kanaaf kana gochuu danda'uun keenyaaf Waaqayyo ulfaatu ijoollee waldaa Maraanaataa Yesuus geggeessitoota isaanii jaalala guddaa waliif qaban warra fagootiif dhiyoofis garaa bal'aa qabanis fakkeenyummaa isaanii kanaaf Waaqayyo haa ulfaatu jechuun jaalladha. Kun yoomillee waan gaarii ta'e itti fufuudha jedhee namana. Kanaaf maatii kanaan gara dhumaatti irra deebinee kan jennu nuni namootadha. Akka namootaatti immoo waan gochuu dandeenyu kadhachuudhaanis ta'ee yaadaan isin dura hin turra. Kuloonni keenya sodaa kana qabu. Isinis jabaadhaa akka gooftaatti of kennaa. Jireenya keessan keessatti namni gooftaatti jireenya isaa hin laanne gooftaatti hin maxxanne yoo jiraate caalchisaa gooftaatti siqaa inni nama gargaara isin jechuu jaallanna. Kanaaf turtii isin hojjechuudhaan itti gammanneerra haalli jiru ulfaataa yoo ta'e iyyuu jaalalli obbolootaa immoo nama jajjabeessa namatti tola. Jabaadhaa isin jenna. argamna akkuma jalqaba irratti isiniif kaafne turtii mana obboleettii keenya Iftuu Abarraa yookaan immoo mana gadditti dhagaame mucaa ishee fi maatii ishee jajjabeessaa turre wantoota achitti gochaa turre hedduusaa viidiyoodhaan isiniif ibsuu yaalleerra hamma danda'ametti gaanii turtii yeroo dheeraa boodee mana isaaniitii baanee amma gara mana keenyaatti galaa jirra. Waldaan Maranaataa Jiisas akkuma gochaa jirtu namoonni viidiyoo kana daawwachaa jirtan illee yeroo gammachuu duwwaa osoo hin taane yeroo gaddaatti namoota gaddi mana isaanii seenee dhaquudhaan jajjabeessuu akka qabdan akka ergaatti isiniif dabarsuu barbaanna jechuudha.